oolmaa Tigraay irraa oolmaa Oromiyaatti ceena. Oolmaa Oromiyaa irraa gara oolmaa addunyaatti ceena. Oolmaa Tigraayini waraanni kaabaa itti fufee jira. Waraanni kuni karaa hedduudhaan waraanni kuni geggeeffamaa jira. Egaa bakka baay'eetti waraanni kuni haala nama jibbisiisaa ta'een waan baay'ee jibbisiisaa ta'een kan geggeeffamaa jiru. Hunduma caalaa karaa fuulduratti waraanuu dadhabnaani keessanii warri Amaaraa waraanuu jalqabanii jiru. Akka gureen laafaa godhaniiti warra Tigraay akka waraananii erganii jiru. Warri Tigraay akka waraananii erganii warri Tigraay naannoo qobboo fi raayyaa jidduutti dhiyeessanii jiru. Kanaan egaa warra achitti waraanaa socho'e kana meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuudhaan mootummaan baay'ee miidhee jira. Mootummaan Tigraay jechuudha. Loltuun Tigraay garmalee miidhanii jiru. Garmalees miidhaa guddaa irraan ga'anii jiru jedhamee jira. Kanaani luuxanii yookiin immoo riphanii loluudhaaf yaalanii ture. Suni akka hin milkoofnee fi akka hin taane guutumatti beekanii jiru. Amma kanarraa kan ka'e namni hedduun madaa'e, namni hedduun barbadaa'e, konkolaatallee dhabanii akka hin taanetti gara daseetti deemaa jiru jedhamee jira. Amma kuni kan namatti agarsiisu keessa galanii duubanii keessa galanii waraananii rifachiisuudhaaf kan godhanidha. Garuu deebiin isaa hamaa itti ta'e. Sanaan ala waraanni gara Wagalxeenaa kana Wadlaa Dalaantaa kanatti gaggeeffamaa jira. Ammallee waraanni sun ittuma fufeetuma jira. Waraanni sun haalli isaa hin mirkanoofne. Warri Tigraayis guutumatti hin mo'anne. Warri Amaaras guutumatti hin mo'atamne. Kanaaf waraanni kun garmalee hammaatee deemaa jira jedhamee jira. Tokko gaafa mo'atee tokko ofirraa ittisaa, tokko gaafa mo'atee tokko dura dhaabata. Kanaaf gara lamaaniiniyyuu hundumtuuyyuu amma humna isaanii cimsachaa jiru jedhamee jira. Kan Affaar keessaa garuu baay'ee deemaa jiru. Kan Affaar keessaa iddoo baay'eetti babal'achaa jiru jedhamee jira. Kanumaan oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin Abiyyi muudama kennee jira. Abiyyi muudama har'a kennee muudama kanaan egaa waan baay'ee nama dinqisiisu ta'ee jira. Kan hin eegamin dhufee kan eegamee gargar deemee jira. Haala kanaanii Abiyyi muudama kana kan kenne Dammaqa Makonnin ittaana fi foreign minister yookiin haja biyya alaa kenneefiira. Tigraay kan bulchaa ture Abrahaam Balaay ministeera ittisaa ta'ee jira. Umar Hussein Oromoodha. Inni kanaan qonnarra galee jira. Inni akkuma duriitii qonnumarra ture achumatti deebi'ee Malaakuu Allebal Amaararraa industirii ministeerii ta'ee jira. Gabra Masqal Caalaa inni immoo Oromoodha. Inni daldala irratti galee jira. Taakkala Uumaa innis Oromoodha. Innis albuuda galee jira. Ambaasaadder Naasisee Caalii ishiinis Oromoodha. Turizimii irra galtee jirti. Akkasumas Mufiriyaat Kamaal hojii uumuu irra ministeera taatee galteerti. Ishiin Silxeedha. Ahmed Shidee ministeera maallaqaa ta'ee jira. Ahmed Shidee Somaaleedha. Laaqa Yaaloo ministeera galiiwwanii ta'ee jira. Amaara inni. Fitsum Asaffaa pilaanii fi misooma galtee jirti. Ishiin kunis Amaara. Profeesara Gargaaraa Ballaxaa Mollaa jedha. Innoveeshinii inni Amaara. Abiyyi kan hoogganu jechuudha. Daagmaayit Mogasii ishiinis Amaara. Ishiin tiraanspoortii fi loojistikii taateerti.
caaltuu isaanii kan Shimallis ijaan argaa jibbee kana dura akkuma isinitti himnee Oromiyaa irratti aangoo gaafa dhabduu Abiyyi absheeranisii jira federaala irratti si fudhadha jedheeni nutis oduu kana dhiyeessinee turre ishiini akkuma nuti jenneeyyuu ol fudhatamtee amma magaalaa fi misooma bu'uuraa akka hooggantu godhamee jira. Dooktar Injiinar Haabtaamuu Ittafaa inni bishaanii fi enerjii ta'ee jira. Bakka Silashii Baqqalaa bu'ee jira. Aishaa Mahammad ishiin immoo qonnaa fi yookiin jallisaa fi naannoo gammoojjii kanaa kan ilaalu. Akkasumas Profeesar Biraanuu Naggaa jedha. Profeesar Biraanuu Naggaa profeesara hin taane Biraanuu Naggaa eessatti profeesara ta'e eessaa fudhate profeesarummaa ajjekti profeesariidha namni kun ajjekti jechuun akkuma kooti ani profeesara ofiin hin jiru profeesara guutuu waan hin guutiniifi jechuudha. Biraanuu Naggaas guutee hin beeku. Yuunivarsiitii kamiyyuu ji'a ja'a ol barsiisee hin beeku. Gaafini Asmaraa deemee achi tura. Achi gaafa deemee kilaasii tokko kilaasii lama hin barsiisa. Kanaan ala waan qabu hin qabu Biraanuun. Sanaan alas karaa akaadaamii waanuma inni katabee waan influential ta'e waan addatti profeesara isa argachiisu hin qabu. Hundumaafiyyuu egaa Abiyyi ofiifis akkatti pirezidaantii akkatti dooktara ta'e waan beekuufi hundumtuu akkuma isaa jedheeti profeesar jedhaniira. Namticha kana namticha waa'ee kaarikulamii hin beekne waan tokko hin beekne isa ministeera barnootaa godhanii jiru. Inni Guraageedha. Liyaa Taaddasa ministeera fayyaa taateerti. Dooktar Ergaggoo beekama. Dooktar Ergaggooni Sidaamadha. Isheenis dubartootaa fi hawaasummaa galteerti. Qajeelaa Mardaasaa Abaa'oo irraa kan Abaa'oo durii warra Abaa'oo gane isaan keessaa egaa inni Oromoodha. Inni ministeera aadaa ta'ee jira. Dooktar Geediyoon Ximootiyoos inni kuni kan Baatadha. Finfinneetti dhalatee inni kun immoo ministeera haqaa ta'ee jira. Binaalfuu Andu'aalem mootii biltsiginnaa kan jedhamudha. Biltsiginnaan kana dura isaanii naannaa kan turte maaliif abbaa barbaadee hanga pirezidaantii naannootti aangorraa kaasuu namni danda'u amma ministeera nageenyatti gahee jira. Egaa ministeera nageenyaa ta'ee muudamee jira. Ministeera nageenyaa kana waraana kan geggeessu Amaaraa, kan duula jalqabe Amaaraa, kan nagaas immoo kabachiisu Amaaraa. Kanaan egaa Oromoon ministeerota 7 Abiyyi wajjiniin 8 ta'uu danda'a. Egaa yoo akkasitti ilaalle warri Amaaras 7 walumaa galatti Oromoo fi Amaarri 14 yoo qooddatanii warri kun kan hafanii hamma tokko 8 jechuudha. 8 qooddatanii jiru. Warri Tigraay 2 qooddatanii jiru. Warri Kibbaa 3 akkas 3 moo 4 qooddatanii jiru. Sanaan ala warri jiranii Affaarii maalii iddoo garaagaraa kana kan dhufanidha. Kana egaa muudamni Abiyyi kana fakkaata. Muudamni Abiyyi hunduma caalaa kan baay'ee namaan galle maal jechuu akka barbaaduu fi maal gochuu akka akkas godhe namoonni baay'een kan irratti gaafii dhiyeessanidha. Waliigalteen akka hin jirres kan argisiisedha. Namoota achi keessaa fakkeenya Biraanuu Naggaa kaleessa ministeera barnootaa sigoona jedhaniini lakkii jedhee didee pilaan irraan gala jedhee ture. Haa ta'u malee Fitsum Asaffaa jedhamtu karoora kana baay'eetti dhamaatee jirti. Baay'ee hojjettee jirti. Kanaaf ishii caala namni beeku waan hin jirree fi achirratti haa taatu jennaani Biraanuu bakkatti gatan dhabanii
gara ministeera barnootaatti fidanii egaa gara tokkoon ministeera barnootaa ta'uun isaa gara tokkoon Abiyyis waan inni akeekkate jiraachuu mala jedhanii namoonni baay'een shakkaa jiru maaliifi waan tokko yoo sii raawwata akka sii raawwatamu barbaadde dhaqii mana barumsaa keessa kaayii jedhu. Kanaan egaa mana barumsaa waan ministeerri barnootaa kuni salphumatti kan laalamuu miti. Ministeerri barnootaa kana dura yeroo dheeraadhaaf harka Amaaraa kan turedha. Amma harka Amaaraatii bahee gara Guraagee gara Kibbaatti deemuun isaa waan nama ajaa'ibudha. Biraanuu Naggaas kan mormitoota keessaa aangoo guddaa hagamma warra jiran keessaa aangoo guddaa kan argate isaa. Kanumaan egaa oduun itti aanu Taayyee Danda'aa, Dhaabaa Dabalee, Alamuu Simee, Daani'eel Kibriitii dhiifama Daani'eel Kibrat jechuudha fi Dr. Silashii Baqqalaa isaan kun hundi muudamne maaliif akka muudamin haga ammaa ifaa miti. Dr. keessattuyyuu Dr. Silashii Baqqalaa kana dura kan hojii guddaa hojjetee turedha. Waa'ee abbaa irratti gara UN deemee kan defend gochaa turedha. Waan baay'ee nama hojjetee nama uummata biratti jaalala addaa argate. Haa ta'u malee jaalalli isaa kun hin jaalatamnee fi kanarraa kan ka'e Abiyyi namticha kanaa hin fedhu jechuudhani aangoon ala isa godhee jira. Taayyee Danda'aa akkamitti akka aangoon ala godhee haga ammaa hin beekamne wanti duuba jiru hin beekamu. Dhaabaa Dabalees akkasuma hin beekamne maaliif aangoo akka kennuufi dide. Dhaabaa Dabalee jechuun egaa King Meekerii Oromiyaa ture. Abbaa barbaade akka muudamu godhee akka abbaa barbaade akka muudamne kan godhu. Sanaan ala warri kun Alamuu Simee innis Jawaar hiisisuuf irratti gahee guddaa qaba. Kanuma wajjin wal qabatee namni tokko kan paartiin bilisummaa fi walqixxummaa jedhu hoogganaan paartii sanaa hoogganaan paartii bilisummaa fi walqixxummaa Dr. Abdulqaadir Ahmed aangoo keessan affeelaa nyaadhaa jedhanii jira. Kanaanis aangoo isaa hin fedhu aangoo keessanii jedhee aangoo didee jira. Aangoon kuni kaabinee Finfinneetti akka makamu jedhame yaadamaa ture. Haa ta'u malee aangoon hin fedhu jedhee aangoo kana diduu isaati kan Abiyyis paarlaamatti hime. Kanumaan oduu itti aanutti ceenaa xiyyaarri Itoophiyaa meeshaa waraanaa fe'uun himatamee jira. Xiyyaarri Itoophiyaa egaa Noovembarii keessaa yeroo 10 olii Asmaraatti deddeebi'uudhaan Eritiriyaatti deddeebi'uudhaan yeroo tokko meeshaa waraanaa Eritiriyaadhaa gara Itoophiyaa yeroo tokko baay'inaan meeshaa waraanaa Itoophiyaadhaa gara Eritiraatti fe'uudhaan himatamee kanaan egaa daandii qilleensa Itoophiyaa amma adabbiitti eeggataa Ameerikaan naan adaba jettee jirti. Warri kunis akkasuma adabbii kana hin eegu jedhamee yaadama. Haala kanaanii hin adabama taananii qarshii hedduu adabamuudhaaf deema. Qarshii xinnaa miti kan inni adabamu. Tarii adabbiin kuni daandiin qilleensa Itoophiyaa Ameerikaa akka hin seenne gochuu danda'a. Akkaawuntii sasii qabaa. Walumaa galatti waggaatti doolaara biliyoona 3.3 buufanne kan inni buufatu. Kanaaf inni kunis jalaa qabamuu danda'a. Inni kun Ameerikaa keessattuu Ameerikaa kan deemne fi Ameerikaa kan qubanne gochuun daandii qilleensa Itoophiyaatiif baay'ee miidhaa guddaa qaba. Haa ta'u malee Abiyyi waan tokko wanti kanarrattis yaadda hin jiru. Abiyyi yeroo sanitti waan kana ajaja kennee haa ta'u kan inni jedhe hin beekamu jedheeti waan tokkoyyuu namni beeku hin jiru. Icciitii kana sirriitti qabannaa nala namni tokkoyyuu dhaga'uu hin danda'u jechuudhani kan kana raawwate. Haa ta'u malee amma baay'ee miidiyaan addunyaa guutuun kanarra oolanii kanaaf adabbiin itti adeema. Taanee obbo Alaamarraw Yirdaa hidhamee jira. Obbo Alaamarraw Yirdaa hoogganaa Aagaw
ብሔራዊ ሸንጎ kan jedhamu kan hoogganudha. Inni kuni egaa gadda hidhamee jedhamee jira. Sababni hidhannoo isaa immoo yeroo sanitti akka inni jedhutti mootummaan Amaaraa si barbaada jechuudhani bakka inni shaayii dhuguu booleedhaa fuudhanii deemanii achiin booda mucaasaa wajjiniin taa'ee shaayii otoo dhuguu achi fuudhanii deemanii amma mana murtiitti dhiyaatee jira. Mana murtiitti immoo himanni isaa dargaggoota qindeessuu akkasumas Finfinnee keessatti jeequmsa uumuu kan jedhuun himatamanii jiru. Kanaaf guyyaa 14 gaafatee jira manni poolisiin daanyonni garuu manni guyyaan 10 isin ga'a jedheenii jira. Kanaan oduu itti aanutti deemnaa. Oduun itti aanu oolmaa addunyaati. Oolmaa addunyaatiin har'a Guutereez UN'tti yookiin mootummaa gamtoomanitti dubbachaa oole. Kanaan egaa haala jiru ibsee jira. Itoophiyaa keessa waan akkasiitu gaggeeffamaa jira. Rakkoo guddaatu gahaa jira Itoophiyaa keessatti hanga eegne oli namni rakkachaa jira, namni beelaa jira. Kanaaf hatattamaanii hojiin hojjetamuu qaba. Gargaarsi dafee ga'uu qaba. Akkas ta'uu baannaan nama hedduu dhabuudhaaf deemnaa jedhee jira. Kanaan warri mana murtii addunyaa hundumtuyyuu almost irratti walii galanii mootummaan Itoophiyaa warra biyyaa ari'ee akka biyyatti deebisuu fi achiin booda hojii gargaarsaa kanaan gufuu ta'uu dhiisuu qabaa jedhanii jiru. Sanaan alas Ameerikaan egaa har'aa wanta kana kan qoratu gaafattee jirti. Akeekkachiisa kennitee jirti Ameerikaan. Akeekkachiisni kuni yoo daftee Itoophiyaan gargaarsa kana akka gufuu ta'u yoo dhiiste gargaarsi kuni akka barbaadametti akka ga'u yoo hin ga'ini nuti tarkaanfii hamaa fudhannaa jedhanii jiru. Akkasumas bulchiisni Baayiden xiyyaarri Itoophiyaa waan baay'ee fe'ee deemaa waan fe'ee deemuu fi keessattuyyuu meeshaa waraanaa eektiraadha Itoophiyaatti deddeebisuun kuni dhiittaa mirga namaati. Akkasumas dhiittaa waliigaltee aviyeeshinii irra ga'ame kan isaan ala. Kanaafiyyuu waan kana qulqulleeffannee tarkaanfii irratti fudhanna jedhanii dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa